YouTube keessaniif tambinaala bareedaa dududuuba suura barbaadanii remove gootanii barreeffama bareedaa irratti barreessuu baay'een keessan akka barbaadan abdiin qaba. Mee viidiyoo kana gadhumaatti daawwadhaa har'a furmaata isaan argattu jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti ani obboleettiin keessan nagaa qodi waaqayyoof galannaa ta'u asumaan egaa amantaa kiristaanaa warri taatan hundumti keessanii baga ayyaana du'aa ka'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin isiniin ga'e ayyaanni ayyaana nagaa ayyaana eebbaa ayyaana mul'ata ayyaana gammachuu ayyaana tokkummaa ayyaana eebbaa fi ayyaana wanta yaaddanii hundumaa ittiin galma geessanii isinaa taasisuu maatii keessan bakka jiranitti mana jiran hundumaatitti baga ga'anii baga geessan isinin jechuun jaalladha. Egaa yeroo ammaa kana jechuudha keessumaa guyyaa har'aa kanatti namoonni baay'een jechuudha. Inni kaaniin qalataa, inni kaaniin toshataa, inni kaaniin bukeeffataa jechuudha waliin fataa yeroo har'aa kana jechuudha nyaata waliin kan isaan dabarsanii hundumtuu guyyaa boruuf qophaa'aa ta'eeti kan inni argamu. Akkasuma immoo yeroo biraallee viidiyoo kana kan argitanii as keessaa viidiyoo kanatti aanuudhaanii barnoota tambinaala chaanaala keessaniif bareedaa ta'e akkamitti akka hojjettanii filannoon isinii kenna. Isa dursa garuu jechuudha ayyaana kanarratti jechuudha baay'een keessanii gammachuudhaanii wal simachuudhaanii kan dabarsitan jirtu. Baay'een keessan immoo ayyaanumayyuu dagattanii qofaamti bakka isinitti dhaga'ameeyyuu hojii madaamii qofaatiin kan dabarsitan jirtu. Baay'een keessan immoo garaa kutattanii akkuma koo kana yeroo ayyaana maatiif dawwaluu qofaa malee dhimma ayyaana dagattanii mayyuu guyyaasaa kan dagattan jiraachuu maltu. Yooma ayyaana jedhan yaadattu ta'uu mala. Maaliif jennaani haalli jireenya biyya ormaa waan baay'ee nama dagachiisa jechuudha. Kunis hin darbaa hundumti keessan egaa maatii keessa waliin guyyaa waaqayyo jedhee galtanii fataa zana ittanii akka dabarsitan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif jennaani guyyaan har'a yoo darbe deebiin dhufu garuu haa ta'u malee yeroon haaraan akka nuuf dhufu barri haaraan akka nuuf dhufu bara itti immoo waan hundumaa goone maatii keenya waliin gammachuudhaan dabarsinus hin dhufa jechuudha. Kanaaf asumaan walumaa gala isinitti hin dhaga'amiin jechuun barbaada hordoftoota koo mara. Maaliif jennaan yeroo baay'ee yeroo akka suura miidiyaa garaagaraa irratti argitanii garaan keessan sin hammaachuu danda'a. Garuu isa nyaata dhugaatii caalaadhaan dhugaa dubbachuuf yeroo ayyaana maatii koof yoon dawwalee sagalee isaanii dhaga'ee haala isaan keessa jiranii yoon dhaga'ee inni jechuudha nyaata dhugaatii sanarra naaf caala jechuudha gammachuun isaa jechuudha. Kanaaf asumaanii viidiyoo koo hanga dhumaatti waan ilaaltaniif galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaani jireenyi nuti har'a jiraannu kuni jechuudha jireenya galaati jechuudha yookaan daraba isa jedhamu jechuudha. Maaliif jennaan wanti hin darbine hin jiru. Har'atu kaanee gallee maatii keenya waliin dabarsine wanti nu daangessu hin jiru. Garuu kaayyoof karoora keenya isa fuula duraa sana ilaalaa yaadaadha kan nuti gammachuu guyyaarraa of dabarsinu jechuudha. Maaliif jennaan isa darbirra immoo isa ufee caalaa jedhu mitiire. Kanaaf jireenya keenya isa boru immoo gammachiifanna jennee har'a haala mijatus haala mijannes obsaan dabarsuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa viidiyoo tambinaalaatti qaxxitumaan isiniin dabarsaa jechuudha. Maaliif jennaani namoota baay'eedha kan gaaffii kanaa qabu haa ta'uyyuu malee immoo namni kamiyyuu immoo bifa garaagaraatiin kan inni ideetii godhatu kan inni immoo barreeffatu jechuudha. Maaliif jennaan hundumtuu gosa qaba.
Suura mucaa kanaa yeroo argitan mee isa kamitu isin hawwata? Yeroo akkasitti suura kana argitan jechuudha. Suura isa tokkorra duduuba isaa namootatu jira jechuudha. Isa tokkorra garuu mucaa sana qofaatu qulqullinaan mul'ata jechuudha. Yeroo baay'ee suurota babbareedoo miidiyaa kanarraa yeroo arginu garuu duduuba isaa jechuudha. Appilikeeshinii tokko keessa yeroo galchinee rimoofii goona jennu gar-tokkoon isaa hin ciccita jechuudha, yookaan immoo akkaataa nuti yaannetti nuuf hin argamu jechuudha. Tokko immoo jechuudha nama waliin nu jalaa mul'ata jechuudha. Tokko immoo haala kanaatiin haala nuti itti barbaannee ofii isaatti hambifachuu appilikeeshiniin wal caala jechuudha. Appilikeeshiniin wal caala. Kanaaf guyyaa kaleessaa jechuudha akka tasaa obboleettii keenya Aster Toobii kan jedhamtu komentii kana jalatti illee yaada naa kennuu dandeessa. Akka tasaa liivirra jirtu mana ishee dhaqee baga nagaan dhuftee yeroo hundumaa si barbaadaan ture karaan si argadhuun dhabee chaanala kee jala akka tasaa galee tambinaalii babbareedaa kanatti hojjetaa jirtu akkamitti akkan si gaafadhu dhabee lakkoomsa kee hin qabu naan jettee turte jechuudha. Jennaani viidiyoo san sinii hojjedhaa yoo fedhii isaa qabaattee jennaan baay'een barbaada akkaataa kanatti baakgiraawundii dudduuba kan jiru dhokfachuu fi akkasuma qulqullina suuraa barbaadaa jette. Kanaaf akkuma obboleettii keenya kanaa jechuudha. Appilikeeshinii isaa fi akkamittiin akka ideetii gootanii akkamittiin akka bareechitanii tambinaala keessanii hojjetattanii chaanala keessanii fi nan isinii hima jechuudha. Warri fedhii qabdan jechuudha komentiidhaan yaada keessan naa barreessaa. Marsaa itti aanuttiin viidiyoo isaa qabadhee isinii dhufa. Maaliif jennaan hojii na gaafata amma appilikeeshinii sana keessa galee akkasuma immoo innumti mataamtisaayyuu viidiyoo mataasaa danda'e waan ta'uuf kanatti yoon fufee ideetii isinii godhe immoo isin jalaa eerarchuu danda'a. Kanaaf haala tambinaalii ilaalchisee haalota yuutuubiif ta'anii wantoota tokko gaaffii warri qabdan komentii jalatti naa barreessa. Amma naaf danda'ame tokko nan isiniif qoodaa jechuudha. Keessumaa tambinaala kee baay'ee jala deemeen ilaalee jette baay'ee natti bareedette. Maaliif jennaan tambinaalli hagam akka bu'aa qabu anaafuu galee jechuudha. Sinii galee miti? Namoonni tokko viidiyoo kee ilaalanii dhufu. Namoonni tokko immoo tambinaala kee ilaalanii dhufu. Kanaaf tambinaala bareedaan illee hagam akka bu'aa qabu yuutuubii keessatti hubadhaa jechuudha. Keessumaa immoo yeroo tambinaala irratti barreeffama barreessitanii barreeffamni koo kalarii isaa akkamiirratti dammaqa akkamiirratti immoo mul'achuu danda'a isa jedhu filadhaa. Akkasumaan waa'ee viidiyoo sanaa barreessuu qofa hin taane kalarii fi haala suuraa sanaallee filachuu qabdu jechuudha. Isa kana immoo qulqullinaatiin viidiyoo biraatiin isinii qabadhee dhufaan isiniin jedhaa. Turtii na walii gootaniif galatooma. Akkasuma immoo ayyaana kana ilaalchisee hunduma keessan dhiifama gaafadhaa. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Akka tasaa taatanii dhimma viidiyoo koo irrattis ta'uu yaada koo irrattis ta'uu namoonni natti mufattan jirtu yoo ta'e asumaan dhiifama naaf godhaan isiniin jedhaa. Marsaa itti aanutti itti nuufuu fi hin barbaanna yoo jettu ta'e komentii naaf godhaan isiniin jedhaa. Turtii na walii gootaniif galatooma. Asumaan immoo like share gochuu hin dagatina. Please like share subscribe hin barbaada. Akkuma keessan namoonni biraallee irraa haa gargaaramanii. Kanaafiyyuu jechuudha wanta dhalootaaf ta'u waan boorullee namoonni chaanala isaanii haaraa jechuudha banatanii itti dhufuu danda'anidha. Dhimmi tambinaalaa fi dhimmi barnoota yuutuubii jechuudha. Kanaaf chaanala keessan irratti gaafa sheerii gootanii dhaloonni isinirraatii argachuu danda'a jechuudha. Gaarummaan immoo abbaa maafi waan ta'eef hamma danda'ame barnoota bareedaa nama tokkorraa gaafa argitan immoo isa tokkoof gaafa dabarsitanii gatii keessan uumaa keessan irraa argattu jechuudha. Turtii na walii gootaniif ammas irra deebi'ee galatooma ulfaadhaan isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladha, isin kabajaa. Turtii gaarii.